Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsi 3-4 akkas jedha maqaa gooftaa keenya Yesuusin nan dubbisa. Yeroo sabni lafa irraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman ani immoo akka dhagaa ulfaataa ishee nan godha. Warri ishee garagalchuu yaalan hundinuus in caccabu. Warri ishee garagalchuu yaadan hundinuu maal hin ta'u? Sagalee guddaadhaan maal hin ta'u? Mata duree akkas jedhu irratti dubbii Waaqayyoo walii wajjin hirmaanna. Ulfaatina dubbii Waaqayyoo waan jedhu irratti kutaa nama dubbise kana keessatti Raajii Zakkaariyaas akkas jedhee dubbata. Lakkoofsa 3 irratti yeroo sabni lafa irraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman ani immoo akka dhagaa ulfaataan ishee godha. Ameen. Warri ishee garagalchuu yaalan hundinuu immoo in caccabuudha. Maal hin ta'u? In caccabuudha. Amma Yerusaalem irratti kan dubbatame sagaleedha. Sagaleen Yerusaalem irratti dubbatame kun maal kan jedhudha? Akka dhagaa ulfaataan ishee godhaadha. Yerusaalem sabni Yerusaalem keessa jiraatu dubbii akkas jedhu qaba. Dubbii akkam jedhu yoo jennu dubbii akka dhagaa ulfaachuu taata jedhu iyyuu qaba. Dubbii akka dhagaa ulfaachuu taata jedhu kun dhagaa ulfaataa jechuun maal jechuudha? Dhagaa ulfaataa jechuun omtuyyuu kan hin galagalchine yeroo hunduma bara hunduma ulfaataa ta'e kan jiraatu dhagaa'uma dhangala'aa wal qabatee jiru jechuudha. Omtuyyuu asii yoo dhufe lolaan kan hin dandeenye, asii yoo dhufe lolaan kan hin dandeenye, omtuu kan hin dandeenye dhagaa ulfaataa jechuudha. Dhagaa ulfaataa jechuun maaliin kan hin danda'amne jechuudha. Ani jedhe Waaqayyo saba Yerusaalem keessa jiraatan akka dhagaa ulfaataan ishee taasisaa jedhe. Sababiinsaa saba sana dhufee kan dhiitu yookiin saba sana galagalchuu kan yaalu ofii isaatii dadhaba malee ani Waaqayyo gooftaan machaa saba sana nan kabajaa jedha. Ameen. Yeroo sana saba sanaaf gaafa dubbatu arrammoo Waaqayyo akkas jedha. Siin akka dhagaa ulfaataan si godhaa jedha. Akka maali? Akka dhagaa ulfaataan si godheedha. Dhugumattuu gaafa ilaallu dubbiin Waaqayyoo ulfaataadha. Dubbiin Waaqayyoo ulfina qabeessa. Wanta akka dubbii Waaqayyoodha ulfina qabeessi hin jiru. Waaqayyo dubbii isaatiif ulfina kenna. Waaqayyo gaafa dubbatu amala dubbii isaa keessaa dubbii isaa biraa hafuu hin qabu. Sababiinsaa dubbateetu Waaqayyo dubbii isaa hordofa. Harka keessa mirgaa ol kaasaati Waaqayyo dubbii isaa hordofedha. Eeyyee. Dubbiin Waaqayyo omtuu karaatti hambisuu waan hin dandeenyeef akkuma Waaqayyo dubbate sana ta'a. Dubbii Waaqayyo omtuyyuu karaatti hambisuu waan hin dandeenyeef akka Waaqayyo jedhe sana ta'a. Dubbiin Waaqayyo dubbatu dubbii kamiiti? Dubbii jaarsummaan hin geeddaramnedha. Dubbiin Waaqayyo dubbatu dubbii maaliin hin geeddaramnedha. Waaqayyo takkaa dubbateera taanaan omtuyyuu dubbii Waaqayyo karaatti hambisuu hin danda'u. Sababiinsaa dubbiin Waaqayyo dubbii waa hubuu danda'udha. Dubbiin Waaqayyo dubbii waa geeddaruu danda'udha. Dubbiin Waaqayyo dubbii waan hin jirre jiraachisuu danda'udha. Waaqayyo gaafa dubbatu dubbii isaa fakkaata. Akkasira dubbii Waaqayyoo omtuu karaatti hambisuu hin danda'u yeroo jennu seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1-2 gaafa ilaallu akkas jedha. Waaqayyo jedha akkuma dubbateedha Saaraadhaaf hin kenne jedha. Maal kan jedhu? Saaraadhaan dhala godhattattiin jedheedha. Abrahaam nama waggaa 100 ta'ee jiru Waaqayyo dhala kenneef. Maal kenneef Waaqayyo? Dhala kenneef. Abrahaam kan dhagaye maanni sagaleedha. Sagaleen dhagaye kun immoo dubbii ulfaataadha waan ta'eef umtuyyuu karaatti hambisuu hin danda'u waan ta'eef akkuma Waaqayyo jedhee Abrahaam dhala argate. Ameen. Seera uumamaa 21 irratti yeroo Saaraan deessu agarraa. Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irratti immoo Waaqayyo jedha. Abrahaamin biyya sana keessaa baasee galaanicha ceesisee jedha. Ameen. Biyyicha keessas immoo adeemsisee jedha. Galaanicha ceesiseeti jedha. Isa kaa'eedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal gochuudhaaf jedha? Dhala isaaf kennuudhaaf jedha. Dhala isaaf kennee isa eebbisuudhaaf iyyuudha. Waaqayyo kana godheedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Immoo nan dubbisayyuu Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 3 akkas jedhama. Ani abbaa keessan Abrahaamin
lagicha gama fuudheen guutummaa biyyicha Kaanaan keessa adeemsiseen sanyii isaas immoo baay'isuudhaaf Yisihaaqin nan kenneefidha. Ameen. Abrahaamin abbaa keessan fuudheen jedha. Biyyicha keessaa fuudheen jedha. Biyya Kaanaanitti geesseen biyyicha keessas immoo isa adeemsiseen jedha. Dhala isaaf kenne jedha. Maal gochuudhaaf jedha? Isa eebbisuudhaaf jedha. Ameen. Yeroo gaafa sana Waaqayyo waa ilaalaa dubbii Waaqayyo. Dubbii Waaqayyo namadha dubbii kana hubadhaa. Waaqayyo gaafa sana Abrahaamin yeroo achi barbaadu Abrahaam keessaan eewun ilaalaa jira yoo jennu dhaloota darbaniif dhaloota jiran kanayyu Waaqayyo ilaalaa jira. Mee Waaqayyo na ilaalaa jiredha. Maalin nu ilaala Waaqayyo gaa jennu dubbii isaatiin nu ilaala. Dubbii takkaa dubbate Waaqayyo bara baraan eega Waaqayyo dubbii sana hin irraanfatu. Namni ganama dubbateetiyyuu sa'aatii booddee yoo gaafattan waan sila ganama jette beektaa jettanii hin yaadatu. Maalan jedheera gana. Waaqayyo garuu waan baroota darban dubbate bara kanaaf eega Waaqayyo. Ameen. Galaatiyaa boqonnaa 3:7 akkas jedha. Warri amanan hundumtuudha kan eenyuutidha? Ilmaan Abrahaamidha. Ilmaan Abrahaam jechuun immoo warra jireenyi isaaniif kaa'amee jirudha. Ameen. Irraa dhalachuutu hin taane warri amanan amantiidhaan warri kan Abrahaam ta'an jireenyi kan isaaniiti. Eebbi Abrahaam sun kan isaaniiti. Jireenyi Abrahaam irraaf dubbatame sun nuuf kaa'amee jira. Gaafa Abrahaamin Waaqayyo gadi ba'iiti. Urjoota waaqarraa kana ilaali. Gadi jedhiiti. Gala cirracha galaana kana ilaali. Gaafa ittiin jedhu Waaqayyo si ilaalaa jira. Abrahaam gaafa cirracha ilaalu. Abrahaam gaafa urjii ilaalu. Eewun arga. Cirrachoonni kun urjoonni kun dhaloota dhufanidha jedhee ilaala. Har'a namanta yoo ta'e dubbii kana hin dhageessa hin amanta yoo ta'e Waaqayyo dachaa si baay'isuudhaaf jira. Eebbi Abrahaamin argate si argachuudhaaf jira. Waaqayyo takkaan Abrahaamitti dubbate. Gaafa Abrahaamitti dubbatu Waaqayyo Abrahaam nama tokkodha. Waaqayyo inni amanamaan garuu inni mul'anni baroota harka isaa keessaa hin dhumne. Garuu Waaqayyo gaafa sana gaafa dubbatu dhaloota si'anaa ilaalaa jira. Mee iyyaatti Waaqayyo na ilaalaa jira jedha. Akka amantaa gaafa jettu waan keessa dabarte waan taatee dhufte beekta. Garuu saati kanaan booddee waan taatu hin beektu. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu bara jireenya kee keessatti maal taate akka itti dabartu beeka. Mee pilaanin jireenya koo harka isaa keessa jiredha. Namni pilaanin jireenya isaa harka Waaqayyoo keessa jiru itti gaafatamaa isaa kan ta'u Waaqayyoodha. Waaqayyo itti gaafatamaa namaa gaafa ta'u akka dhagaa ulfaataa si godha. Dhagaa ulfaataa homtuu galagalchuu hin danda'u. Kan dhufee dhiibu hundumtuu ofii galagala. Kan dhufee dhiibu hundumtuu ofii caccaba. Sababiin isaa Waaqayyo sagalee ulfaataa sirratti fideera. Mee sagaleetu narra jira jedha. Ulfaatina dubbii Waaqayyoo gaafa jennu jalqaba gaafa dubbadhu qabxiiwwan lamaan sadan tokko sin qabachiisen jedha. Ulfaatina dubbii Waaqayyoo gaafa jennu isa jalqabaa dubbii dubbate Waaqayyoo biraa hin hafu. Waaqayyo gaafa dubbii tokko dubbatu amala biraafuu hin qabu. Waaqayyo takkaa dubbate gaafa ta'e dubbii dubbate kana beekee biraan hafu. Hin hordofa. Dubbadheeradha. Ameen. Namni gaafa dubbatu kana situ dubbate yoo jettan ani dubbadheeraa jedha. Nan irraanfadheedha yoo tarisan qabsiisa yoo ta'e yoo yakkate na qabsiisedha. Waaqayyo immoo takkaa dubbateera taanaan dubbii kana biraa amala biraafu amala dhiisu amala dagachuu amala irraanfachuu Waaqayyo amala kana hin qabu. Sababiin isaa akkas jedhe seera boqonnaa 3:7 irratti akkas jedha. Waaqayyo akkas jedhe Museedhaan. Musee jedhe ani saba koo Israa'elin biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf gadi bu'eera jedhe. Otoo kanan jedhiniin dura akkas jedhe Waaqayyo Museedhaan dhaqiitii jedhe. Cunqurfamuu saba koo argeera. Gadi qabamuu saba koo argeera. Boo'icha saba koo argeera. Miidhamni isaanii na bira ga'eera. Kanaaf ani boo'icha isaanii na bira ga'eera. Achi saba koo nan baasa. Sabni koo baay'inaaf hojjetaa jedhe Waaqayyo. Torbarratti garuu akkas jedhe. Ani jedhe Waaqayyo ergi kana dubbate booddee gara magaalaa Gibxitti gadi bu'eera jedhe. Maal godheera? Gadi bu'eera. Maal gochuudhaaf? Saba koo achi baasuudhaaf.
Sababiinsa Waaqayyo gaafa dubbatu amala dubbii isaa biraa hafuu hin qabu. Nuti garuu dubbii dubbannu hin dagan. Sana duwwaa yoo ta'in dubbiidhuma Waaqayyo nuun jedhu akka dubbii namaa goona. Akka dubbii namaa goona taanaan jireenyi keenya jijjiiramuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoo kana akka dubbii Waaqayyootti fudhanna taanaan jireenya keenya alaaf keessaa geeddaruu danda'a. Dubbii keetiin na geeddari jedhame. Ameen. Amala Waaqayyoo keessaa inni biraa dubbachuutti in amana Waaqayyo. Otoon dubbatin omtuun ta'u. Inni dubbateera taanaan immoo omtuu karaatti nafu. Ameen. Dhala godhatta jedheen Saaraadhaan. Mucaa dhiiraa baattaa jedheen. Saaraan dhala baatti jechuu eenyutu beeke mucaa hammatee jedhu kana eenyutu yaadee beeka. Inni pilaaniin jireenya Saaraa harka isaa keessa jiru Waaqarraa yeroo isheen jireenya dhiistetti yeroo isheen sichi dhalan argadhu jettetti yeroo isheen sagantaa biraatti adeemtetti ilmi Waaqayyoo lafaa kaasee hojjete. Gaafa sana Saaraadhaaf hojjetame har'a kan keeyyuu hin danda'ama. Kan keeyyuu hojjetamuu hin danda'ama. Harki irreen Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo dadhabaa kan hin adeemne bara baraan humnaaf aangoo kan qabu dubbii liqidaan adeemne dubbiin nuuf hin geeddarre dubbii yeroon hin jijjiirre dubbii bara baraa qaba Waaqayyoo. Waaqayyo dubbatee maal godhaa? Dubbatee nu geeddara. Dubbiinuma dubbatamu kanatu jireenya kee geeddara. Dhaloonni gaafa gara araaraa kana dhufanii gara kana gaafa dhufanii jedhanii baara rakkina dhibee gara garaa fidanii dhufu. Gaafa gara kana dhufanii gara mana isaaniitti galanii sagaleedha fuudhanii galu. Ameen. Maal fuudhanii galu? Sagalee fuudhanii galu. Gaafachi addeebiin immoo qulfii fidanii dhufu. Qulfii maali? Qulfii biiroo. Qulfii maali? Qulfii konkolaataa. Qulfii maali? Qulfii manaa. Qulfii maali? Qulfii jireenyaa. Ameen. Gaara kanarratti Waaqayyo ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiinsaa Waaqayyo dubbii isaa dubbatee dubbii isaa raajotatti ergee dubbii isaa ergamootatti ergee dubbii isaa dubbatee Waaqayyo teessoo irratti nafu ka'ee dhufa. Musee ergee biraa namne ani dhaqe ani dhufeera jedhe. Musee dhaqi ani dhufeera jedhe. Ameen. Maariyaamiin Martaan akkas jedhe. Obboleessi kee har'uma iyyuu jiraata teessii jiraata jennaan isa guyyaa booddee nan beekaati. Lakki jedheen Yesuus har'uma iyyuu maal ta'a? Jiraataa ta'a. Dubbii isaa qajeelfamni booddeetti deebisu hin jiru. Dubbii isaa haalli geeddaru hin jiru. Dubbii tokko takkaa dubbata. Waaqayyo dubbii sana fixee dubbata. Dubbii dubbatu jedhame. Waaqayyo fixee dubbatedha. Waaqayyo maal godhee dubbata? Dubbii tokko gaafa dubbatu Waaqayyo fixee dubbata. Itti fixee dubbata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 7-8 sanarratti egaa ani gadi bu'eera. Saba koos immoo achi keessaa nan baafadha akka jedhe Waaqayyo akka godhe hin baafate Waaqayyo. Ameen. Inni lammaffaan dubbiin Waaqayyoo kun humna hojjetu of keessaa qaba. Humna akkamii? Humna hojjetu. Humna hojjetu of keessaa qaba yeroo jennu takkaadha dubbata Waaqayyo. Dubbiin Waaqayyo dubbatu kun qajeelcha irraa ituu hin kaatin. Dubbiin Waaqayyo dubbatu kun diizaayinii isaatu hin jijjiirin. Akka Waaqayyo dubbate ta'a. Sababiinsaa dubbii Waaqayyoo wanti dura dhaabbatee geeddaruu danda'u hin jiru. Sababiinsaa dubbii waa uumuu danda'udha. Dubbii waa geeddaruu danda'udha. Ameen. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 6-7 gaafa ilaallu achirratti kan argannu sagaleetu jira. Ajajaan dhibbaa sun akka jedha. Hin dhufin achuma dhaabbadhuuti sagalee kee tokko duwwaa ergi. Ameen. Naawwan koo maal hin ta'a? Hin fayyaa. Maqaa Yesuus hin fayyi. Sagalee kee tokko duwwaa dubbadhu. Ani of jalaa nama qaba. Ajajaa 10 ajajaa 50 qaba. Naawwan koos immoo gaafa ergu lafan barbaada hin naqa. Kanaaf iyyuu ati hin dhufiniiti. Achuma dhaabbadhuuti dubbii tokko duwwaa dubbadhu. Dubbiin kee immoo ala koo kana jireenyatti naa deebisuu danda'a. Dubbiin kee maal gochuu danda'a? Mucaa koo kana naa fayyisuu danda'a. Akkuma inni jedhe sana Yesuus garagalee ilaalee jedha. Garagalee maal jedhe?
ilaalee ani Israa'el keessatti amantii guddaa akkasii hin agarre jedheedha. Ameen. Dhagaa dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba yoo jennu, dubbii Waaqayyoo gaaronni hin daangessan, dubbii Waaqayyoo tulloonni hin daangessan, dubbii Waaqayyoo galaanni hin daangessu, dubbii Waaqayyoo turan dhaabatu. Haleluuyaa. Macaafa muraasa nan ilaalaa. Bara ergamootaatti jaamonni hin banamne. Bara Yesus lafa kanarra turetti jaamota maal gochaa ture? Banaa ture. Gaara kanarratti jaamonni banamaa jiru. Ameen. Maalin bana? Sagalee isaa ergee bana. Waaqayyo eeyyuu nagaa. Yohaannis boqonnaa 9 gaafa ilaallu namicha jaamaa fayye sanaani namichi si fayyise cubbamaa akka ta'e yaadatta miti jedhe hin amanta miti jennaani lakki nama nu hedhee jennaani Waaqayyo nama qajeelaa dhaga'a. Ameen. Waaqayyo nama qajeelaa afaan godhata. Gaara kanarratti jaamota iyyuu jabanee gadhiisaa jira Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Dubbiin Waaqayyoo kun humna hojjetu of keessaa qaba gaafa jennu jaamaa banuu, naafa diriirsuu, du'aa kaasuu, kana duwwaatu hin taane waan hin jirre jiraataa gochuu hin danda'a. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 kaasee dubbii kana nan dubbisa. Akkas jedha dubbii Waaqayyoo iddoo sanatti. Iddoo sanatti dubbii Waaqayyoo kan dubbatu akkas jedha lakkoofsa 17 kaasee nan dubbisa. Kunis Yihuudootaa fi Giriikota Efesoon jiraatan biratti hin beekame. Lakkoofsa 11 kaasnee gaafa ilaallu deebi'een dubbisa. Dinqiiniif jedha milikkitoonni gurguddaan harka Phaawulosiif erbee isaatiin hin ta'u turan jedha. Lakkoofsa 17 irraa kaasee garuu akkas jedha. Kunis Yihuudootaaf Giriikota Efesoon keessa jiraatan biratti hin beekame. Kana irratti isaan guddaa na'an. Maqaa Gooftaa Yesus garuu ulfina guddaa argateedha. Maalirraa kan ka'e beektu? Ilmaan Yisaakor warra jedhamantiyyuu hafuurota hamoota baasna. Akkuma Phaawulos akkuma Yesus hin hojjenna jedhanii gaafa kaanii jedha. Kaanee baafna gaa jedhanii hafuurramaan sun akka jedhe lafaa kee jedha. Phaawulos hin beeka. Yesus hin beeka. Phaawulosinis argeera. Isin immoo eessaa dhuftan? Ittiin jedheetu jedha. Lafaa utaalee humna jara caalee wayyaarraa cireetu jedha. Reebeetiyyuu jedha. Baqatanii harkaa ba'anii galan jedha. Amantoonni Efesoon keessa jiraatan garuu dinqifatanii jedha. Naanii jedha. Sodaatan jedha. Maqaan Yesus Kiristoos garuu jedha ulfina argateedha. Ameen. Yesus kun immoo eenyu yoo jennu sagalee Waaqayyooti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu jalqabatti sagalee ture. Sagalichi immoo Waaqayyoon biraa ture. Sagalichi mataan isaa immoo eenyuun ture? Waaqayyoon tureedha. Sagalichi mataan isaa immoo ilma Waaqayyooti. Waaqayyo dubbii isaa biraa hin hafu. Ameen. Maal jedhanii ifatan jedha? Maqaa isa Phaawulos ifatuutiin jedhan jedha. Maqaa sana amanuutiin hin jenne. Arra sagalee of keessaa qabda yoo ta'e jinni mana kee irratti hin hojjetu. Ikonoomii kee irratti hin hojjetu. Bara kee irratti hin hojjetu. Sirratti hin hojjetu. Inni ittaanu akkas jedha. Lakkoofsa 19 akkas jedha. Isaan keessaa warri qoricha namatti gochaa turan macaafota ittiin hojjechaa turan walitti guuranii fuula hundumaa isaanii duratti guban. Gatiin macaafota sanaa hamma meetii 25,000tti shaallagam. Akkasittis dubbiin Gooftaa humna isaa agarsiisee bal'achaa guddachaa in adeeme. Maal ta'a? Bal'achaa guddachaa ulfina Waaqayyoo mul'isaa. Dubbiin Waaqayyoo aqxaachaa arfanitti deema. In adeeme. Godoon warra sanaa immoo diigamaa dhiphachaa seenaan isaanii badaa. Balleeffamaa. Godoon qallu godoon mortu godoon maalii balleeffamaa. In adeeme. Dubbiin Waaqayyoo garuu daarii amma daarii lafaatti humna waan qabuuf hojjechaa mul'achaa geeddaraa. In adeeme. Isamma irratti Qorontos 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 24 fudhadhaa. Yesus Kiristoos jedha. Yesus Kiristoos humna keenyadha jedha achirratti. Yesus Kiristoos maal keenyadha? Humna keenyadha. Inni sadaffaaf ni dhuma akka jedha. Dubbiin Waaqayyoo kun ulfina qaba. Maal qaba? Ulfina qaba. Akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 23-24 gaafa ilaallu Heroodis nama jedhamu agarra. Achitti namoota walitti bu'anii namoonni nuti walitti bu'e sun araara fiduudhaaf gaafa gara isaa dhufanii jedhan. Akkas jedha. Gaafa inni ka'ee socho'ee sagalee dhageessisee jedhu
namoonni sun isatti dhiyaachuu yaada jedhuuf akkas jedhan jedhe kun sagalee namaatu hin taane sagalee eenyuuti sagalee waaqayyooti jedhan jedhe ulfina kana dabarsee waaqayyoo waan hin laanneef jedhe raammoodhaan dhaamee du'eedha. Ulfinicha eenyu waan hin laanneef waan hundumaa kennee waaqayyoo maal hin kennine ulfina hin kennine. Ameen. Waaqayyoo waan hundumaa kennee ulfina isaa dabarsee maaliif hin laanne ulfina isaatti hin hafe waaqayyo ulfina qabeessadha. Ameen. waaqayyo ulfina qabeessadha. Joel boqonnaa 2:32 gaafa ilaallu warri maqaa isaa waammatan in ooluudha. Waaqayyo maqaa isaa salphisuu hin barbaadu. Warra maqaa isaa waaman kana abidda keessaa hambisaa, du'a keessaa hambisaa, salphina keessaa baasaa, cufaarraa banaa, seenaa isaanii jijjiiraa, hidhaa isaanii hiikaa, gaaffii isaanii deebisaa. Ameen. Luqaas boqonnaa 5:5 akkas jedha. Gooftaan erga dubbii isaa xumuree booddee qurxummii of biraa qabdu gaafa jedhu isaanis of biraa akka hin qaedal kan guutuu itti dhiphachaa turre amma garuu maayyuu hin qabanne jedhan. Jennaan Yesuus akkas jedhe egaa amma hin argattuuti kiyyoo keessan darbadhaattiin jedhe. Lakkoofsa 5 irratti akkas jedha egaa edallee halkan guutuutti dadhabaa turre amma maal keetiif jedhee dubbii keetiif jedhee nan darbadha. Ameen. Erga jedhee booddee jedha in darbates in argates jedha. Ameen. Dubbiin waaqayyoo kun egaa maal yoo jenne dubbiin waaqayyoo kun ulfina qabeessa. Dubbiin waaqayyoo dubbatu kun omtuu karaa hambisuu hin danda'u.